Waa'ee siyaasa simbeeku yoo na gaafatanillee waan irra deebsullee hin qabu jechaadha. Garuu ani har'a dubbachuu kanaan dhufee namni biyya lafaa kanarratti nama ta'ee kan dhalate hundumtiyyuu adii gurraacha otoo gargar hin baasin mirga lubbuudhaan jiraachuu qaba isa jedhudha jechaadha. Kanaaf iyyuu obboloota koo namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan hundumti keessaniyyuu maatii kan hin qabne hin jiru jechaadha. Inni har'a ganda biraatti ta'e kun deemee gaafa gola keenya seenee ammam akka ulfaatu ammam akka nama bobeessu gaafa sana argina jechaadha. Namni wanta biyya keenya irratti ta'aa jiru uummata keenya irratti ta'aa jiru kana argitanii sooshaal miidiyaa qabdan hunduma irratti iyyuu amma waaqayyo sin gargaaree sagalee ta'aafiidha gara waaqayyottis boo'a fi sinin jedha obboloota koo sooshaal miidiyaa nuti fayyadamnu saba keenyaaf hin taane taanan qilee haaseenu jechaadha. Maaliif namni tokko lubbuudhaan mirga jiraachuu qaba jechaadha. Namni tokko immoo lubbuudhaan jiraachuudhaaf sagalee ta'uufiin amantiillee hin barbaachisu jechaadha. Maaliif amantiin kamiyyuu namni hundumtiyyuu mirga lubbuudhaan jiraachuu akka qabu jechaadha. Namarratti haangoo lubbuu keessaa fuudhuu kan qabu waaqayyo uumaa qofa kanarraan kan hafe nuti walirratti lubbuu keenya irratti haangoo qabaachuu akka hin dandeenye jechaadha. Kanaafiyyuu namoonni hundumtiyyuu sooshaal miidiyaa kan fayyadamtaniyyuu jechaadha. Gadda keessan dhiiga dhangala'aa jiru lafee cabaa jiru jechaadha. Foon karaatti cicciramee saroonni nyaachaa jirtu. Kanaaf karaa dandeessanii sagalee ta'aafi kuni amantiin hin daangessu jechaadha. Inni musliima ta'es inni protestaantii yookiis immoo kiristaana inni ta'e amantaan kamiyyuu hin daangessu. Namni kamiyyuu adii gurraacha ta'e kamiyyuu haa ta'u jechaadha. Mirga lubbuudhaan jiraachuu qaba waan ta'eef sagalee ta'aafi sinin jedha obboloota koo. Kanaaf gara viidiyoo isattaan kanatti darbina. Yeroo xiqqoo ishee oofan qabeesi garuu immoo akka ammaa kanatti miira ammaa kana keessatti hin beeku waa seexanii faxxaru dhugaa siin jira. Waaqayyoon nu haa oolchu, hunda rabbiin nu haa oolchu, buleetti tiyyaatis biyya ormaati waa hidhees nu haa oolchu. Dhugaa dubbachuu fi nama butti, dhiigni nama butti jiran. Maaliif dhiiga koodha. Namni akka namaasittuyyuu waan akkasii ta'uun nama gaddisiisa garuu immoo qomoon ofii haadhaan ofii akkas ta'u baay'ee nama gaddisiisa. Waa'ee saba kanaa waa'ee naa dubbatu. Dhugaa waa'ee naa dubbatu malee waa'ee uummata Oromoo namni dubbatu hin jiru abbaa dubbatu. Waa'ee uummata kanaa haga dandeessaniin sagalee ta'uu bichaan furmaata miti har'aa bichaa boru bichaa iyyinee dhiisuu danda'een haga uummanni kun nageenya argatutti haga golli Oromoo qabbana argatutti waa'ee uummata Oromoo haa dubbannu. Oromoo tiya nagaa ta'a fayyaa ta'a irraa bahuu dadhabeera dhugaa. Haga kanaayyuu waaqayyo galataa argatu. Waa'uma saba kiyyaa waan ta'eef haguma kanaayyuu taa'ee haga kanaayyuu dhufe walitti deebina waaqayyoon fayyaa nu haa kennu. Hunduma keessaniif fayyaa saniif haa kennu. Uummata keenya nagaa haa fidu. Dachii teenya Oromiyaadhaaf nagaa haa fidu. Waaqayyoon uummata keenya yaa ilaalu, saba keenya yaa ilaalu, haadha keenya yaa ilaalu. Uummata keenya dhiigni isaanii dhangalee waaqayyoon haa ilaalu dhugaa. Lubbuu qalamtee biyyee dhabde waaqayyo haa ilaalu. Haati Oromoo ilmoon ishee harkaa duuteet ilmoo ishee kanatti awwaallatu dhabde rabbiin haadha Oromootiif furmaata haa laatu. Nagaa naa ta'a Oromoo koo fayyaa ta'a dadhabeera dhugaa baay'ee dadhabeera taa'uu dadhabeera kufuun edaanu anuu kufuun edaa fayyaa ta'a. Dandeebiira nu waa dadhaa kufuun yaa dadhaa kufuun nu godhadhaa waaqayyo dandeebiira gaafan fayya Oromoo koo. Yoo barbaadan an abbaan feetene jaaladhu abbaan feetene jibbe dhugama sitti beessi bira taraa jechuudha. Rakkoo biyya keessaa dubbatu hundura rakkoo kolkolee mana madaamitii fi biyya arabaatiif biyya faranjii qabdu kana sitti beessi bira taraa jechuudha. Yoo fudhattee fudhatta yoo fudhachuu baatte dantaa keetii jechuudha. Siigala miti. Tokkoffaa kolkoleen biyya namaa jirtan. Ijoolleen Oromoo biyya namaa jirtan. Yeroo boottan filattaniin booyina. Ani waan jedheef qaba wantoota darbeerraa waan hedduu argeef. Filattanii hin booyina. Wanti har'a ganda asrii dhaqe boru ganda nasrii dhaquun isaa nafu. Warri har'a ganda faaxee dhaqe boru ganda maammadoo dhaquun isaa nafu jechuu isin gala miti. Akkuma waggoota 5 darban Wallagga dhumaa jirtu. Akkuma achirraan Haree Gujii Boorani dhumaa ture. Akkuma Wallo dhumaa ture. Akkuma baatii dura shirka dhumaa ture ammas dhumaa jiru saraalellee dhumaa jira jechuudha. Wanni filatamee booyamu jiru hunduu ilmaan Oromooti haawwatii kenna abbootii kenna dhumaa jira. Sagalee walqixa taamuufii qaba. Wanni hundi walqixa taamuufii qaba jechuudha. Booyicha filattanii hin booyina.
kanuma isin jechuun kana warra miidiyaati fi warri miidiyaa ijoolleen biyya Arabaati biyya Faranjii jirtan yeroo boottan filattanii hin booyinaa isin jechuudha isin dabarsee isin bira turaayee isin biratan rabbii malee homaan qabda waan ta'eef boo'ichuma keessan qofa filattanii hin booyinaa kana achi wanni isin gootan hin jiru waan ta'eef amma gara ummata keenyatti taraju nuti akka itti dubbannu dhabne gara dubbannu dhabne nama nu dhaga'u dhabne asirra mootuu warri nu hordofu nama sagalee qabu nama jabaa nu seeya feemasoon ummata keenyatti cadhisan jiran miskiinochi wal hubachuu dhabaju jarri achittuu wal dhaga'uu didee kursiif jecha ganamaa galgala wal nyaataa jiru ummanni keenya jidduutti nyaatamaa jiru mee miskiina akka anaabsii kana abiyyi dhagayamoo marroo dhagayamoo eenyu dhagaya eenyutti sagalee taana arguu dhabani maddi balaa kanaa eenyu jaraami jarabar balaan kun maddi balaa kanaa abiyyi fi marroo bar hin beeytanii isin kan mee eenyutti sagalee taana eenyutti himanna rakkoo keenya kana bar jarri kun lamaan ilmaan Oromooti osoo jarri kun ummataaf qabsaa'e osoo aangoof qabsaa'uu baatanii ummataaf qabsaa'anii mee maaltu wal dhibsiisa haga faannon Gondarii kaatee haadha abbaa isaanii morma irraa kuttu basma am jedhi irraa muri gaalladha haga jiran kana maal eegan ka bosonaa maal eega karat kiiloo jiru maal eega dhugaan kana bar ma gootii fi gandaa fi maarree qabachuu tokkoon barbaachisu bar kun isa dhugaa rabbii isinitti hima bar kanuma bar dhugaan lafa jiru isinii galee miti soo kanaaf jara kenna warri bosona jirtanis warri aangorra jirtanis yeroo ummata keessanitti hawaasa keessanitti miseensa keessanitti waa himtan nuti ilmaan Taaddasaa Birruuti jettan nuti ilmaan Agarii Tulluuti jettan ilmaan Agarii Tulluu dammoo faallaa kana basma am jedhii morma irraa kuti jedhanii morma irraa citaa jira rabbis maal isiniin jira namnis maal isiniin jira oromollee maal isiniin jira seenallee maal isiniin jira waan kana keessatti uflaaltanii yeroo ummata keessanitti waa himtan nuti ummata Abishee Garbaati ufiin jettan ijoolleen Abishee Garbaa maal keessa turte nuti ilmaan eebbisaa addunyaati ufiin jettan ijoolleen eebbisaa addunyaa maal keessa turte waggoota 5 darban kan nuti guddisa Haacaaluu Hundeessatti ufiin jettan ummanni tuulamaa akkatti dhumaa jiru kun ikkoo bar Karaachaan irraa dhalate bar biyaansi yoo ufii wal dhabdan akkamitti faandoo ufirraa deebisuu dadhabdanidha ko'ani hunda caalaa kana gubu bar hunda caalaa kana gubu isin ummata kennallee miidha hidha ajjeesa mallaqallee gaafadha qalalle rakkoo miti rasaasni oromoo ajjeesuu rasaasni alagaa oromoo ajjeesuun tokkoo miti billaan oromoo irraa morma kutuu fi billaan alagaa oromoo irraa morma kutuun tokkoo miti wallahi ani waraana oromoo harkatti du'e argeera ka waraana Abiyyi harkatti du'eera nan gubu hedduu sinnan laalesu garuu bakka oromoon biyya bulchutti bakka waraanni adda bilisummaa oromoo injira jedhee yeroo ammaa kana ka dura jabaatetti Gondarii dhufanii basma am jedhiitiin irraa muri yoo jedhan minissan maal hawaasni ati qabsooftuuf kami hawaasni ati aangorra jirtuuf kami hawaasni ati ittiin dhaadattu kami hawaasni ati dhaadattuuf kami riiziniin oromoof qabsaa'uu keetiin riiziniin oromoon aangorra jiraachuu isaa ittiin beeynu where is ba ingilizanya eessa mee akkamitti an kana dhibaa jiru kana hundi kee sheer godhi nama 1,100 as jirta koppilinki godhi taapbii godhi rakkoon baramisi warra du hordofu kana dadhabne yeroo namni waa'ee hawaasaa dubbatu mataa dhagaa gooteen nama laalta hin daddabarsitu hin facaaftu hundi kee sheer godhi hundi keetuu viidiyoo kana faffacaatu akka namni hundi bakka jiru sagalee isinii ta'u kun rakkoo kana sirraa dhaga'u sagalee uummata kennaa ta'a jettan mataa dhagaa gootanii nu laaltan sanuu yeroon kun yeroo itti ummata sagalee ta'uun ulfaatatti bar warri aangorra jiru bar yeroo ati waa'ee isaanii dubbattu
yeroo ati waa'ee isaanii dubbattu yoo wanta yoo barbaadan maatii kee hawaalaa buusisan bar obboleessa kee yoo qaban 300 miliyoona si gaafata bar la agara tawa gayane obboleessa kiyya qabanii kuno guyyaa shan guyyaa sadi 150 kafalee baasee makaniin beeytanii taaqallachu samoni du'aayina gora jiran turre isinitti kasi qabe hundi mallaqa si gaafatam kaafaan oromoo dubbatu mallaqa si gaafata kaan gora jiru mallaqa si gaafata ka bosona jiru mallaqa si gaafata mallaqa yoon qabaanne hin duuta hin fannifamta sini galee miti hin rakkanne amma mee isin dhugaadha na arrabsaa rakkoo miti nama isin beeytan qabanii mallaqa gaafatanii jiranii mallaqni gaafatame hin beeytanii hin jiru wanta akkasii isinirra genne afaanuma oromoo dubbachaa qabame way laagare angatinsit way birrisit jedhame hin beeytanii hin beeytamu hin beeytan sobaa kun am hin jiru kun wallahi ani 150 kafalee baate kun guyyaa sadii dura obboleessa kiyya amantaan amanuu baattan anaa sobuu yoo sobuu baadhu jechuudha argaa turtan viidiyoo asirra deddeemaa ture jechuudha garuu akkana isin hin jenne isin galee miti soo kanaafi maal isin jechuu barbaade amma haalli amma keessa jirru kun rakkoo ta'eera ummanni miskiinni silaa yeroo kanatti yeroo ummanni kun dararamuu qabuun turre bar yeroo ummanni kun ajjeefamuu qabuun turre bar yeroo ummanni kun beela'uu qabuu yoo hin turre bar isin galee miti yeroo ummanni kun nagayaan bayee galu ture bar kaayyaa fuure hunduu ana abbaayeen nuti marrollee ta'e abiyyillee ta'e abbaa ferellee ta'e oromoon nagayumaan bayee galuu barbaade malee abbaan fere aangoo yoo qabate dantaa isaati miti oromoon nagaya barbaade nagayaan gabbayee galuu barbaade akka isin sarratanyaa manatti qaxartaniif hin barbaadu akka isin qottaniif hin barbaadu akka isin boccaniif hin barbaadu akka isin bishaan fiddaniif hin barbaadu waa takka isinirraa hin barbaadu ummanni keenya nagaya qofa barbaada wallo nagaya barbaada wallagga nagaya barbaada gujiin nagaya barbaada boorani nagaya barbaada baale nagaya barbaada arfiin nagaya barbaada shirka nagaya barbaada jimma nagaya barbaada ilu nagaya barbaada harargeen nagaya barbaada hundi oromoon kutaa kura tokko hundi isaa nagaya qofaan gabbayee galuu barbaada malee siyaasa keetirraa dantaa miti siyaasa keessan feetan walii gala feetan waliin galina feetan araarama feetan hin araaramina garuu dantaa ummataa irratti qoosuu dhiisa ummata keessan dhumaa jiru dhaabbattanii ilaaluu dhiisa sheemi dhabar maali qoy billaan alagaa gizee haadha teessan obboleessa keessan morma irraa darbu billaan keessan maal godhu qawween alagaa yeroo ummata keessan rashanu qawween keessan ka warra bosona jiruutiif ka warra aangura jiru minaare gaafin ummataa kana barikko nuti amma biyya sun mootummaa qabdii jenna bar ummanni biyya bilchaa jiru sun dhuguma oromoodha jenna bar ka oromoo qabsaa'u ka bosona jiru kun maal eegaa qalbii siyyatti bar isa si dhibaa bar isa dhugaa rabbi si dhibaa bar furmaata si dhibaa andeen gadda gizee asi ummanni shirka akkasitti dhumu gizee ummanni shirka akkasitti dhumu yeroo asi girrisaan tokko warri yaadan waloon ummata keenyatti gammachuu ibsatu waan namni arsii tokko jabaan gara olaanu aangorra hin jirree fi sila akkasitti jedhee yaadaa ture mootummaan naannoo oromiyaa shimallis ummata amma qalamaa jiru kanarraa dhalatee bar adeellamende warri aangoo gurguddaa qaban guutuun isaa bar ilmaan taaddee birruutiif haallaa kanaa haati taaddee birruu dhalte qalamaa jirti bar aangoon kun ergisaa boru irraa buuta hawaasa keessaa dhalatte kana akkamitti keessa baatee deebita oromiyaa irratti abiyyitti aane namni biyya sana harkaa qabu si gifaabil milishaa 100 achi ergitee daarii sana akka xiriisitti naqxee irraa dhogguun dandeettu uummata kee namni aangoo qabu tokko yoo naannoo biraa dura dhabe ummata ofii nagaya isaa eeguun ummata isaa akkan beelofne akkan dheebonne akkan tumamne akkan ajjeefamne gochuun bar sabboonummaa caalu bar
bilisummaan gandarraa eegala bara. Ati ka ganda keetii hin taane, ati ka saba keetii hin taane, ati ka biyya keetii hin taane boru gaafa aangoo kanarraa buute eessa jiraattadha mooree aangoo jirtan kun? Ummata irraa dhalattee ta'an jirtu, ganda keessaa dhalattee ta'an jirtu, saba bal'aa kanaa ta'an jirtu, biyya kanaa ta'an jirtu. Nagee inda iddil guddaa hono, inda iddil hono yoo aangoo kanarraa kaate ummata keetitti maal himtaadha? Maal jettaadha? Eessatti aragalfattaadha? Eessatti boqottaadha? Ayaataatti baachuu hunde egereen keessan ayaataatti baachuu fuulli durri keessan isin hin yaaddessu akki taatan bakki taatan karri deemtan karri qubattan ayaataatti baachuu mooyi warri aangoo jirtan kun ijoolleen afaan Oromoo dubbattan warri aangoo jirtan kun boru yoo akka carraa ta'e aangoo kana gadhiiftan ummatuma kana keessatti deebitanii jiraattan bara. Wallah ummatuma irra dhalatan ummatuma bochiftan ummatuma irra sagalee isaanii dhaga'uu diddan tuffattan. Nagaya qofa barbaanna waan bira waa takkan barbaannu nagaya feena nu dhiisa isiniin jedhee diddan. Diinatu gondarraa dhufee morma nurraa kutaa jira, jaartiteen na gudeedaa jira, mallaqa mileena nu gaafataa jira, nurraa dhoowwa jedhee jalaa diddan kana keessa jiraattu. Yoo isin biyyaa baqattanillee ilmaan keessanii obboloonni keessan ilmaan abbeerota keessanii jara kana wajjin jiraatu bara. Eessa jiraattan Oromiyaa keessaa baatanii? Hin jira karri jiraattan hin jiru jechuudha. Please ummanni keenya nagaya fedha. Ummanni Oromoo bal'aan xiqqaa guddaan hundi isaa nagaya barbaada. Waan takkan barbaadan nagaya barbaada. Nagaya barbaada. Nagaya barbaada. Nagaya rubusa. Nagaya feena. Lugar Rabbi Oromoo